akkam jirtu fayyaa keessanii daawwattoonni hordoftoonni fayyoo jaalalaa bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Manni fayyoo mana koo ta'eera isiniif haaraamti. Eebbaaf inda beekoo itti jijjiirre malee maqaa YouTube afaan Oromoo afaan Amaariffaa eebbaadhumaan jira. Afaan Oromoo garuu eebbuu beekoo faana ta'e ijoollee lamaaf ta'e. Ijoollee lamaan immoo seenaa isaanii ni beektu. Inni tokko dhukkuba gaggabduu qaba. Ishiin tokko dhukkuba duubatti hafaa qabdi. Garuu inni kun immoo waaqayyo irraa in kaasaa irraa in fayyisaa bakka baay'eetti ni ta'uu danda'a. Kana abdii waaqayyo biraa qabna. Akkasuma YouTube fayyoo jaalalaa jalatti maaliif TV araaraan geessitanii maaliif TV araaraan geessitan jettanii warroonni nu gaafattanii TV araaraa geessuudhaaf yeroo kana galmeen dhaabateera nuun jedhanii galmeen immoo amma jalqabutti malee geessu jibbineetii miti. Adaraa rabbii meesitti immoo ammas YouTube irra teessitoo laftee tokko kadhattu TV araaraa deemtee kadhatte daqiiqatti waaqayyoon si fayyisu naan jedhanii koomantii makee jalatti an dubbise. Sakana hinaallu dhuguma daqiiqatti fayyisu waaqayyo hinaallu garuu hamma haalli tokko namaa mijatutti isaanis gaafa deeman ijoollee kana hunda fudhatanii yoo deeman malee ijoollee dhiisanii deemuu hin danda'an. Yeroo kanatti immoo galmeenii xumurameera jedhan. Kanaaf hamma kana immoo kan gahan ijoolleen kun YouTube'dhaanis miti. Garuu erga namoonni tokko ijoollee kana ilaalaniiti maaliif gargaarsa namni sin gargaarre YouTube'dhaanii maaliif waan tokko illee waan ijoolleen kun fayyadaman ijoolleen kun aannan fayyadamu daayiparii fayyadamu nyaata lallaafaa fayyadamu. Kanaaf baasii baay'ee isaan gaafate meeshaa garaagaraallee gaafateera ijoollee kanaaf jechuudha. Meeshaan kun hamma argamutti miidiyaa irra bahiiti YouTube irra bahiiti namoota gaafadhu. Meeshaan kun dhugumayyuu biyya keessa hin jiru Jarmanfaati kan dhufeetu jira. Kanaaf sababa kana ilaallateetu ijoollee kanaaf YouTube kun baname malee akka warra kaanii YouTube haasa'uu fi intarneetiidhaan haasa'uuf miti kan baname. Haa ta'u garuu hamma kana immoo gaheera ijoolleen kunis warri gargaaranis gargaaraniiru warri waan tokko kennanis kennanii jiru. Adeemsa keessatti garuu komii baay'ee qabannee dhufneerra jechuudha asitti jechuudha. Kanaafuu YouTuberoota gurguddaa komachuudhaaf itti himuudhaaf dhufne jechuudha. Gargaarsa gaafatamanii sheerinaa godhaa gaafatamanii jechuudha. Namoonni didan YouTube gurguddaa ta'u qabatanii didan jiru. Jarri sun amma fayyaa guutuu qabu, haadha manaa qabu, qabeenya qabu, konkolaataa qabu. Garuu dubartiin kun jechuudha ijoollee kana lamaan qabattee ijoollee dhukkubsattoota kana lamaan qabattee sheerii qofa kadhatte jara. Maallaqa naa kennaa hin jenneen. Birrii keessa naa ergisaa naa kennaa ijoollee kanaaf hin jenne. Sheerii qofa naa ergaa naa godhaa jettee liinkii itti ergatte. Namoonni kun hin didanne jechuudha jalaa callisan. Jara kana fakkeenyaaf namootatti liinkiitti ergattee didde. Fakkeenyaaf Sayiditti liinkii koo yeroo lama ergee ragaa qaban teelegiraamii keessaa maallaan jedhee afaan Amaariffaatiin naa deebise indoomi ከሁለቀን በኋላ አስታውሽኝ jedhe afaan Oromoos afaan Amaariffaatti ergee sadiyyuu gargaarsa haadha baay'ee akka eebbaa guddiftu akka eebbaa qabdu markaatoo keessatti dhaqee waraabee ture. Haadhittiin baay'ee gargaarsa guddaa qabdi gargaarsa baay'ee bal'aa ishii barbaachisa. Nus YouTuberaa YouTube ni qabna ni beekna sheerii naa godhi yoonaan jedhan gadi qabeetuma sheerii gochuu malee waan biraa foormuraa biraa waan hin qabneef viidiyoo naa hojjedhu hin jenneeni viidiyoo akkas naa godhi hin jenneeni sheerii naa godhaan moggaa jedhan namoota ijoollee gargaarsa irratti sheera namaa godhaa jedhani namoota gaggaarii namoota maallaqa isaaniillee namoota bakka waan gaarii ittiin hojjechuu danda'an bira gaa jennee gaafannee Sayididha. Lammaffaa immoo Qaanqeeshoo bakka nan ittiin barreessine hin jiru bakka ittiin gaafanne hin jiru. Facebook irratti isa gaafadheera. YouTube irratti isa gaafadheera. Akkasuma immoo dabalatee guruuppii aceedhaaf dhaabatte jira. Guruuppii guddaa guruuppii ganama 50 ol qabu. Achi keessatti liinkii koo adimiinsaa kaayee ture. Dhugaa adimicha waaqayyo isaa eebbisu. Akkasumatti YouTube irraa na argee ilaalee liinkii koo fuudhee achi keessa buuseera. Garuu
warra achi keessa jiran namni tokko gadi buusanii liinkii isaanii kilik godhanillee in ilaalle. Maaliif? Oromoon maaliif garaa walitti jabaata? Maaliif garaa walitti jabaanna? Maaliif garaa walitti dhaabanna? Afaan Amaariffaa irratti sinittan agarsiisa. Viidiyoota jiran, mo'ishoota jiran sinittan agarsiisa. Maaliif hojjettan? Eebbuu koo eebbuu jechuun mucaa waggaa 4 fi 6 jaati. Waggaa 4 fi 6 jaadha. Meeshota ishii barbaachisu hedduutu ture. Kanaafiyyuu YouTube nimtan eegalameef iyyuu meeshaa ishii teechisu, meeshaa ishii dhaabu jedhee waggaa har'aa YouTube afaan Amaariffaatiin afaan Oromootiin nan eegale. Afaan jalqaba afaan Amaariffaa dhuma afaan Oromootiin nan eegale. Garuu achirratti namni na daawwatu afaan Amaariffaatu caalaa ture. Namoonni dhufanii sheerii naa godhanis Amaariffatu caalaa ture. Beekii shoo dhufeet viidiyoo hojjetee tol gale. Viidiyoo hojjetee galee nama 14,000 ilaale. Nama 14,000 keessaa nama 100 dhufne, nama 8 dhufe. Lakkoofsa sanittan hima. Nama 8 dhufee subscribe godhe. Maaloo subscribe gootan? Hinduutu, miidhamtu. Isuma dhugaa Rabbii. Lammaffaa immoo ishii jedhamee meeshii kun beekoo koo maaloo amma fixutti yoobsime. Dhiifama ishii yaa'u safuu wallaallee odoon ta'in ijoolleen amalli ishii waan nama rakkiftuuf harma qabatti. Kanaaf dhiifama nu godha. Meeshaa kana gaafachuufan gaafadhe. Eegam meeshaa kana gaafadhe immoo meeshaa kana naa kennaniiru. Soba miti kun. Na gargaaraniiru. Eega na gargaaran immoo Waaqayyo isaan haa eebbisu, haa eebbifaman. Garuu meeshichaan immoo deebisanii na arrabsan. Naa kennanii ka'anii eengadda namni mana koo keessa jiru viidiyocha ammallee arrabni mana eebbaa keessatti gaarii miti jedheen remove godhe malee meeshaa kanaan arrafameera. Qosintan agarsiisaa sin daawwachiifna. Meeshichaan jechuudhaan ittiin arrafamne. Wayi kaamericha keessa sinifan galchaa. Laala kuno meeshaan kuni ilaanni kun wiikcharii eebbuun koo ittiin deemtudha. Eebbuun amma rafteet malee irra godhee sinitti agarsiisuu nan danda'a. Wiikchariin kun wiikcharii eebbuun ittiin deemuu dandeessuudhaan eebbuun ittiin socho'uu dandeessuudha. Miila ishee jechuudha kun miila isheeti. Kun immoo meeshaa ittiin keessa dhaabattee miilli ishee akka diriiruuf akka ishiin hin kotteeffamneef gargaarudha. Kuwaasonni kun immoo kunillee Itoophiyaa keessa mayyuu jira hin argamaa hin bitamaa. Garuu kuwaasonni kun akka carraa ta'ee eessuma keessatti iyyuu hin jiru kun. Yaalaan kuwaasonni kun Jarmanii dhufee Jarmanii baay'ee yeneemoo waan jedhamtutu biteetoo naa ergee Waaqayyo ishee haa eebbisu haa eebbifamtu. Kan immoo Tizzitaa Girmaa an jedhamtutu biteetoo naaf ergee Ameerikaa irraa dhufee. Kuwaasonni kun akka ishiin irra gaggalagaltu gargaara gara fuulduraatti sanan barsiisa. Maaliif ijoollee guddina duubatti hafaa qaban Waaqayyo amma dhufee fayyisutti hin fayyu dhukkubbichi. Tasa yoo Waaqayyo dhufee jijjiirama Waaqayyo fideen alatti jijjiiramni kun hin dhufu. Kan ammoo yoo ati xaxxetteetoo dhaabatteetoo teesseetoo ilaaltee maaltu dhalata? Waanuma isaanii hin taaneeftu isaan biratti dhalataa jechuudha. Maaliif hojjettan waanuma hin taaneetu dhalata. Meeshaa kana gochuudhaaf ilaaluudhaaf meeshaa kana naa bitan. Eega meeshaa kana naa bitanii naa kennanii booda dubartii gargaaramtu tokko afaan Amaariffaa irratti liinkicha indoo sheerii kunaa goote yuunatti tolam. Dubartiin an ittiin itti arrafame san jechuudha. Waan anani jedhee waan ani ishiidhaaf kadhataa ture anaa fi Waaqayyo kootu beeka. Booda garuu natti deebi'anii maallaan jedhanii birrii akka ishii maal gootu maal akka taatudhanii kachi kaasaniit ani oon arrafame omaayyuu miti. Garuu an arrafame saba koo saba bal'aa saba guddaa Oromootu arrafame. Mana koo keessatti dheengadda jechuudha. Maaliif kana odoo Oromoon kun daawwate Oromoon kun maal arrabsa malee lammii koo qomoo koo biraa kun arrabsu. Maaliif Oromoo isaaniitti qaba. Fafa isaanis waan ta'e gufuu isaanis waan ta'e yoon waan hunduu keessan badii keessan illee ta'e na gorfattu malee akkas meedaa irratti na salphiftan. Meeshaa naa kennan kanaan dhugaa Rabbii odoon deebisee too isaaniitti kennee natti tolaa ture. Ishii gargaarreet akkas ishii gooneet ishiin nama taatu miti. Ishiin nama rabbumannoo taatu miti. Hattuu ani hattuu isaa ta'u bakka mara kennan qabu Waaqayyo koo bakka sanitti naaf kennaa naaf deebisa. Garuu
sabni Oromoon bal'aa yuutuubaroonni iddoo jiranii miiliyoona 60 keessaa miiliyoonni 10 yoo yuutuubii fayyadamtan yoo intarneetii fayyadamtan namnumti 2,000 3,000 eebbuu sabiskiraabii gochuu dadhabdanii meena kana naa deebisaa. Sayid nama biraatiif yuutuubii bantee too hin kennine sin beeku hin dhageenyaan nama biraatiif. Sayid amma linkii yeroo lama yeroo atitti ergitu sheeringoon yeroo biraan yaadachiisii guyyaa lama kuni hojii wayitii yeroo biraa yaadachiistamu maanillee sheerinaa godhe dhimti linkii gadi tuqee yeroo laalu lapheen saayyuu cabuu danda'a. Waan ati qabattee jirtu san haasaan jirtu piraankiis hojjechaa jirtu viidiyoo kan biraas miti diraamaas miti. Rakkatteetudha kanatti sheerii naa godhii jettee kana ilaalee liinkii gadi tuqee sheerii gochuu dadhabeetu guyyaa lama isayyuu qaxaroodha guyyaa lama booda koottaa too na yaadachiisi guyyaa lama booda naan jedhee liinkii guyyaa lama nitti ergee sagalee ergee fira barreeffama ergee fira kun jira galee ilaalee naa taazzabu. Gara biyyoo bira ga'e erga sabni akkas wal godhatee sabni inni kaan immoo dhufee deeggaree akkasitti haamilee namaa cabsee deemate ergatee akkamitti jiraata namni jechuudha. Akka jiraachuun ani dhugaa rabbii maali ani koo kadhattuu miti dhugaa rabbii kadhattuudha warri kadhattuudha naan jedhanii jiru kadhannaa miti. Ijoollee koo amma fakkeenyaaf dhugaa rabbii yoo kadhattuudhallee naan jettanii namni tokko qaanqeeshoo asitti immoo sittani madhaaftaa mulamu faranjii nyaachisaa jirta miti. Meenaa deebisi kan faranjii walitti qabdee ji'aan nyaachisaa jirta bar. Asitti Oromoon kee waggaa rakkatu maaloo ilaalte? Oromoo keeti bar yuutuubii guddaa qabda, televiziyoonii ni qabda. Kana yeroo matoo feesbuukii bal'aa qabda. Liinkii eebbaa takkitti fuutee yoo sheerii goote fi hinduuta harki kee muudhamu. Nama danuutu isaan achiin hordoftoota baay'ee qaba waan ta'eef namni baay'een nama gurguddaan illee isa daawwatu jira waan ta'eef mucaan kun gargaaramuu dandeessa. Ba'aan dubartii kanarraa salphachuu danda'a. Ofii gatiitti hin baasu sheerii qofa godha. Garuu inni maal faayidaa qabaree waan akkasii hin gargaaru taanaa achirra taa'ee gingishuun odoo odeessuun maal faayidaa? Maaliif hojjettan warra mootota hin gingishita warra mootota warra isaan immoo guguddaa beekamtootadha. Kanas ofiisaayyuu hin fayyadama ture. Warra kufan itoo lafaa kaase warra quufan bichaa ta'uu hin taane warra beela'anis. Ammanni warra quufan miti kan gingishaan warra beelaanis otoo ol kaase miidiyaan isaallee hamma tokko isaafis faayidaa. Oromoon ammoo tokkoffaa immoo FB an jedhu maaliin Oromoo afaan Oromoo televiziyoonii isin bira singaa afaan Oromoodhuma keenya ta'ee yuutuubii sin qabu televiziyoonii sin qabu. Irratti artistoota baay'ee afeeru. Artistoota baay'ee afeeru. FBI. Isinis nan komadha. Sin gaafadheera liinkii sin jala. FBI boonni dhuguma mana nama baay'ee hin naqu. Nama viidiyoo isaanii tokko daawwadheera. Nama dubartii tokko gara eessaa dhaqanii gara Buraayyuu. Yaa ilaalee viidiyicha. Gara sanallee dhaqanii haasofsiisanii dubartiin sun akka deeggaramtu beeksisanii turan. Kana waan agarree hagayoona isayyuu gaafatteetta keessa. Liinkii jala godheera. Barreessira dubartittii jalattan kaa'e indoo an akka keenyas goraa tolaalaan jedhe. Bashaatu tola maaram. Intala Oromoo jedhamta. Jeeramni qophicha. Ishiinis hin dhaggeeffatte waan ta'eef bashaatu tola maaram intala Oromoo jedhamta. Intala Abbaa Gadaa jedhamta. Maal warri dii qopheessita. Iseenis siifis sii bilbileera. Nama orma qophees dhiyeessiteetta anaan garuu deebinaaf hin kennine sii bilbilee si gaafadhee tokko jedhe. Yuutuubara gugurdaaf hin taane kadhataa jiru. Warri xixiqqoos warroota haadha heebbaa si jaalannaa si daawwachuu barbaannaa mee koottu afaan Oromoo afaan Amaariffaa gonkuman dhageenyu koottu too afaan Oromoo nuuf saaqee wayin immoo qophii tokko afaan Oromoo qophii tokko afaan Amaariffaa godhinaan jettanii na gaafattan. Amma ni wal keessa maku. Afaan Oromootiin nan saaqadha jedhee gaafan afaan Oromootiin saaqee siniif saaqu eessa dhattan? Warri saaqinaan jettan eessa jirtu? Mee iddoo kam jirtu natti maame? Yuutuubiin inni kunis ukkoo gara sanitti deebi'aa jira bar. Odoon hin jaalattiin gaafan koomantii dubbisu ukkoo warrooti naa barreessan viidiyoo liivii lama laalaa seenaati. Maalan godha? Odeensii kee kabajuu qabda. Waan hin dubbisu itti dhiifte odeensii kee immoo hin kabajne jedhama. Maal isin?
maal Oromoo maal wal gargaarre maal wal daawwanne birriin alaadhaan jenneen dhugaa rabbii yuutuubiin maallaqa naa kaffalu silkii keessan naa laadhaa bilbila keessan naaf laadhaa banaatoo lafa kaa haasaan koo yoo isinitti tolu baate laayikii isin naa gootan sheerii naa gootan yoo isin na daawwattan yuutuubiin maallaqa ni kaffala bakka kanuma isin irraa eegamu maallaqa mindaa keessan isatti dadhabdan naa laadhaa isiniin hin jedhe isa akkasin dadhabdanii tonaa laattanii jiru barbaadu maaliif cubbuudha garuu inni kun daqiiqaa 15 daqiiqaa 10 noona daawwattan naaf maallaqa naaf hojiidha hojii naa bantan mucaa kana gaggabdoon amma kaasee too lafaan dhaye maalan godha qoricha fudhataa jira biraa bahee hojjechuu ani ko mucaa dubartii waggaa 37ti hojjedhee hin quufne fiigee hin quufne bashannanee hin quufne waan baay'een barbaada dhugaa rabbii nama taa'anii kadhachuurra kennuun akka nama boqochiisu beektu dhugaa isa dhugaan sinii kennu ammas nama qabaatanii namaa kennitanii hin boqattu namni harka namaatii fudhatu garuu keessi isaa boqonnaa qabu gammachuu qabu kanaaf Oromoo koo olaa jajjabeessu olaa gargaaru kana sinitti dhaammadha eebbaaf guddisaa eebbaan mucaa keessan beekoo mucaa keessan kanaaf yuutuubii kana sinfaana hojjedhee sinfaana kolfaa nama maafan kadhadha orma maafan kadhadha orma maalfan laala orma maalfan ija laala dhugaa rabbii nama hundumatu yuutuubii dalaga namni biyya lafaarra jirtan ijoolleen Oromoo hundi keessan odoo yuutuubii dalagdanii walii ilaalle siniifis kaffalamee natti tola dhugaa isma dhugaa kun siniin jedha maaliif wal jajjabeessinee waliif laawwannee waliif laallee wal guddifnee gaariidha hormi maaliif nu arrabsa maaliif kolfa olmaa taana maaliif isa naa kennameef arrafamu maafan gadi mataan koo gadi bu'a maal Oromoo koo maal maalan sin godhe dhugaa rabbii ani Oromoo koo nan jaaladha Oromoo koo nan kabaja haadaa koo fi duudhaa koo akkam baree guddadhu na godhan maatiin koo malee sanyii kamillee akkan gargar qoodee amantii kamillee gargar qoodee ilaaluu miti kanaaf faranjiis ta'ee Oromoos ta'ee ormas ta'ee ija tokkoon ani ilaala isuma dhugaa kooti garuu akkanani nama gargar qoodee ilaaletti eeggadaan mana koo keessatti arrafama ani bagan arrafame qoricha kooti anaaf mucaan koo heebbuun koo aduutu jedhan dhugaa rabbii heebbuun koo amma duutu abadu yuutuubiin sun isuma dhugaa abadu yoo bade maaliif inni arrafamaan kanaan maaliif akkas jedhamaan yuutuubicha abadu Oromoon fi heebbuun koo amma badan amma isaan arrafaman argiteettaatu viidiyicha dhugaa rabbii galgalanii rimuuvii gochuu qabaa ture garuu arraba akkasiisan uummanni koositti salphatamee waan salphatame isaan guyyaa daqiiqaa tokkoyyuu turuu qabuun ture odoon hin beekin simmeetii keessa waan tureef sa'aatii 12 qilleensarra tureera nama waan arrabaa waan ta'e nama 1,500 laale viidiyicha diislaayikii meeqa akka inni qabu natu beeka laayikii meeqa akka inni qabu natu beeka booda rimuuf hin godhe maaliif waaqayyo sin arrafamee Oromoon koo sin arrafamee amantiin koo amantii jaaladheetan amantii filadhe amantii jaaladheetan yoon barbaade waaqeffataas ta'uu danda'a yoon barbaade la siniin kun naa fayyisa waan jedhe itti amanuu danda'a amantiin filannoodha fedhiidha lammummaan garuu barbaaddanii Oromoon taa'ettanii Oromoo keessatti warri dhalattan natti maa Amaaran taa'ettanii Amaara keessatti warri dhalattan natti maa Tigreen taa'ettanii Tigree keessatti namni dhalattan natti maa kana uumama waaqayyo jaalatee Oromoo keessatti nu uumedha Oromummaa kootiin arrafamuu qabuun ture dhugaa rabbii kanadha ankeessi koo baay'ee natti gaddee bakka itti dhaqeetoo itti jedhu dhabee bakka itti dhaqeetoo of keessaa baasuun dhabee yeroo Oromooti jedhanii yookaan arrabsanillee Oromoon koo tokkollee garuu iddoo san hin jiru kanaaf akkas wannoo taati Oromoon yeroo Oromootidha anaaf garuu Oromoon manaaf maayidha dhugaa maayidha Oromoon koo naaf godheera naaf hin goone miti bara ijoolleen biyya Arabaa keessa jiran mana gola maadaamii keessa jiran dhugaa rabbii ol ga'anii waliin ta'anii 35,000 walitti qabanii eebbuu kooti erganiiru bara Oromoon koo jenamaan ilaalanii bitadhu naan jedhaniiru bara garuu meeshaa kana bituu hin dandeenye Itoophiyaa keessa hin jiru isuma dhugaa rabbii
waanan qabu eebbuudhaaf ani warqii gurra kooti gurgureera. Warqii morma kooti gurgureera. Eebbaa koo bakka baay'ee ittiin geeffadhe ammoo wannoon tokko haftutti yaalladheera eebboo. Dhuma isaa kadhannaas jettan kadhannaan bakka nan hin geessine hin jiru. Tsabala jedhan tsabala ijoollee warra ortodoksii gora ollaa koo jiru fuudhee tootti gadi naqee dabara. Waaqayyo guyyaa qaba nariifatu akka nama. Guyyaan itti dhufutti immoo amiin jedheen eega. Ammasitti immoo haadha waan ta'eef yaalii adda addaa gochuuf hin qabu. Gocha adda addaa gochuuf hin qabu. Hojii hundumaa dhibbatti dhiisee mana keessa taa'eera. Eega dhiisee mana keessa taa'e immoo yuutuubiin immoo hojii keessaa isa salphaa tokko ta'e. Manuma koo keessa taa'e kun olaanaan modoonni harma koo akkasitti na hodhaa jiru sinitti odeeffadha. Fakkeenya jechuudha. Akkasitti sinitti dubbatadha. Kanaaf Oromoo koo sabiskiraabii godhaa sheerii godhaati eebbaaf beekoo guddisaa. Kan sinitti dhaammadha. Namatti himu malee namatti himan jedhama. Lammata irra deebinee haasofne irra natti fakkaata viidiyoodhaan sheeriillee gootanii akka namoonni maqaan isaanii dhahaman kun arganii dhagahan gochuun immoo gahee keessan. Ammallee sheerii gochuun laayikii gochuudhaan jara sana biraan gahuu qabdu. Akka jarri waan jedhameen dhagahanii yuutuubii kana ammas sheerii godhanii guddisan. Kana qofa sin gaafannaa warra daawwattanii jechuudha. Kanaaf siniin jennaa galatoomaa waan dhugaan dhaggeeffattanii waan nu faana turtaniif koomantii keessan immoo jalatti nan dubbisa asuma dhugaan dubbisa. Warra na arrabsitanis, warra na eebbifanis, warra nu jaalattanis, warra nu jibbitanis koomantii keessan takka nan dubbisa waan ta'eef barreessaa ishii waan keessan jiru hin dhiisina dadhabina koos jabina koos natti hima. Kanaaf sinan jaaladhaa sinan kabajaa waaqayyo koo sinaa eebbisuu eebbifamaa araarriif jaalalli waaqayyo siniif haa baay'atu. Nagaaf naaf tura. Yaa waan fayyoo beekuuf fayyoodhuma koorrattan gadi irratti baafadhe yaa namni qabutti baafata waan ta'eef atis galatoomii waaqayyo si haa eebbisu mucaa kee beeku siif haa guddisu kakuu keenya bakka gaariidhaan ishee haa ga'u galatooma. Innu sa'aatii irreenjisiif godhate galatooma.